Ashama daawwattoota Oromaan gaafii namoonni baay'een na gaafatan iimoo tokko akkamiin bilbila lama sadii irratti fayyadamuu dandeenya? Lakkoofsuma tokkoon iimoo lama sadii akkamiin fayyadamuu dandeenya? Haadha manaa keenya waliin, abbaa manaa keenya waliin, akkasumallee ijoollee keenya waliin, hiriyaa keenya waliin akkaataa iimoo itti fayyadamuu dandeenyu. Iimoon akka duraaniiti miti. Lakkoofsa tokko yoo bilbila adda addaa irratti banne cufamaa deema. Tokko malee bilbila lama irratti nuuf dalaguu hin danda'u. Please viidiyoo nu hojjedhu akkaataa lakkoofsa tokkoon iimoo lama sadii hiriyaa keenya waliin itti fayyadamuu dandeenyu jettanii gaafii adda addaa kan na gaafataniif deebii keessan isiniif qabadhee dhufeetin jira. Baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godhaa maatii keenyatti dabalama. Daawwattoota keenya kabajamoo walitti deebinee jira. Akkuma reef mata duree irraa isiniif tokkoof yaale iimoo keessan akkaataa lakkoofsa tokkoon iimoo lama sadii fayyadamuu dandeessan gargaarsa aappii tokkooti malee bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Namoonni gaafii adda addaa na gaafatan chaanaala keenya jala seenati mata duree viidiyoo jedhu kana irra cuqaasaati wantoonni isin na gaafatan hundumtuu jechuudha as jala argattan jechuudha. Qabiyyee kana asirratti hojjedheef akka isin itti fayyadamtaniif jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu as jala gadi seenati osoo komentii bichaa barreessuu hin taane gaafii gaafatu osoo hin taane waan as jalaa dhabdan komentii jalatti naaf barreessan isiniin jedha. Egaa amma kallatti maan jechuudha gara iimoo deemneeti kan ilaaluu dandeenyu jechuudha. Iimoo hundarrattuu isteeppi manamma isin argisiisu kanaan jechuudha sirreeffatuu dandeessan. Iimoo hundarrattuu yeroon isiniin jedhu iimoon kuni iimoo orjinaalaa jira, iimoo HD tu jira, akkasumallee iimoo beetaatu jira jechuudha. Kanaafuu hundarrattuu jechuudha akkuma tokkotti itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Iimoo keessanirra cuqaastanii keessa seentu nama iimoo keessa seeneetiin jira jechuudha. Haala kanaani gubbaa kanarratti iddoo profaayila keessanirratti ni cuqaastu jechuudha. Iimoo keessan profaayila keessan gubbaa irra jiru irra cuqaastanii keessa seentu. Sana boodaan haala kanaan isiniif dhufaa jechuudha iimoon keessan. Haala kanaan yeroo isiniif dhufe asirratti switch account ka jedhu ni argattu. Gama gaditti immoo security and privacy ka jedhu ni argattu jechuudha. Isin kan irra cuqaasuu qabdan jechuudha. Security and privacy ka jedhu kanarra kilik gootanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Ifaa miti daawwattoota kiyya sirritti hordofaa. Haala kanaan yeroo inni isiniif dhufe jechuudha asirratti gadi buutanii manage device ka jedhu kana ni argattu jechuudha daawwattoota kiyya. Seetingii tokko kana duwwaa yeroo isin sirreeffattan iimoo lama sadii afurillee bilbila biraa irrattillee kompiitara irrattillee banatuu ni dandeessanii jechuudha. Iimooma tokko nama lama sadiin itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota kiyya. Tole haala kanaan yeroo asirra dhuftan manage device ka jedhu irratti ni cuqaastu. Kallattimaan namoonni yoo isin namoota isin waliin fayyadamaa jirullee fuuldura kanatti haala kanaan isiniif kaa jechuudha. Namoota hanga iimoo keessan keessa jiru kan isin dhoksaan isin waliin itti fayyadamaa jiru asirratti isin argisiisaa jechuudha. Nama kiyya namni keessa waan hin jirreef lakkoofsa tokko qofa naaf kaa'e ana qofaa jechuudha irratti cuqaastu. Sana boodan jechuudha haala kanaan isiniif dhufaa jechuudha daawwattoota kiyya. Haala kanaan yeroo inni isiniif dhufe jechuudha information isaa asirratti dubbistanii adda baafatuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu multi device ka jedhu fuulduratti sanduuqa tokko argattu. Osoo sanduuqa kana banuutti hin deemne gama gadii kanarraan iimoon namaa as keessa jiraatu. Fakkeenyaaf yoo iimoo keessan namoonni dhossaan nu waliin fayyadamaa jira jettanii kan yaaddanillee ta'e namoonni akkasii shakkii akkasii keessallee yoo kan jiraatan ta'e kallattimaan bakka nama dhufe kana dhuftanii asirratti ilaaluu dandeessu jechuudha. Namoota keessa jiru haala kanaan jala kanatti isinii fida jechuudha. Yoo diimaa isinitti argisiise yookaan namoonni sun keessa jiraate kan onlaayinii irra hin jiraanne ta'e diimaa isinitti argisiisa. Yoo onlaayinii irra jiraate haaluma kanaan raayitii bulee itti godhee isinitti argisiisa. Onlaayinii irra akka jirullee isinitti himaa biyya inni keessa iimoo keessan seenellee guyyaa inni keessa seene waliin isinitti argisiisa jechuudha. Jala kanatti irratti cuqaastanii log out gootanii keessaa baasuu dandeessu jechuudha. Tole gara toopikaa isiniif qabadhee dhufetti yoo isin dabarsu iimoo tokko lakkoofsa hedduun fayyadamuuf asirratti multi device ka jedhu kana ni argattu. Fuulduratti sanduuqaatu jira. Sanduuqni kun haala kanaan cufamee yoo jiraate iimoo keessan bilbila lamarratti fayyadamuu tasumallee hin dandeessan. Kompiitara keessan irratti ta'e waanuma barbaadan irrattuu jechuudha banatanii itti fayyadamuu hin dandeessan. Yeroo isin fakkeenyaaf bilbila haaraa bitatanii bilbila haaraa irratti lakkoofsuma saniin bantan jechuudha. Lakkoofsuma duraanii iimoon qabdan saniin bantan iimoon kan duraanii isin jalaa cufama haaraatu banamaa jechuudha deebee. Yeroo ammallee isin achirraa bilbila biraa yookaan kompiitara biraa irratti jirtan kan duraanii ni cufama haaraatu isiniif banama. So kanaafuu maal godhuu qabdan jechuudha akka kan duraanillee isinirraa hin cufamne
kan amma banattanillee hordoftoota keessan hunda waliin akka bilbiluma kan irratti itti fayyadamtaniif sanduuqa kana ni bantu jechuudha. Yeroo irra cuqaasa sanduuqa irra cuqaastan haala kanaan isiniif dhufa jechuudha daawwattoota kiyya. Haala kanaan yeroo inni isiniif dhufa jechuudha enable multi device ka jedhu isiniif fidaa jechuudha. Multi device enable godhuu feeta jedhee isin gaafata jechuudha. Kanaafuu jala kanatti gadi buutanii jechuudha enable ta jettu ni argattu enable gootu jechuudha. Sana boodan haala kanaan amma sanduuqni kun banamee jira jechuudha. Amma boodan imo keessan bilbila barbaadan irratti lakkoofsa tokkoon imo 2 bilbila 2 irratti fayyadamuu ni dandeessu. Akkasumallee kompiitara keessan irratti illee fayyadamuu dandeessu. Imo ijoollee keessan illee to'atuu yoo barbaadan imo ijoollee keessanii haala kanaan lakkoofsuma keessaniin ijoollee keessaniif banuu ni dandeessan. Haadha manaa keessaniif banuu ni dandeessan. Akkasumallee haati manalleen abbaa manaa imo isaa walirratti banatanii waliin fayyadamuu ni danda'anii jechuudha haala nageenya jiru keessatti jechuudha daawwattoota kiyya. Haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu. Isteeppii baay'ee salphaa ta'e kanaan jechuudha itti fayyadamuu ni dandeessu. Gaafii maamiltoonni keenya naaf dhiyeesse keessaa ammallee komentii jalatti gaafii kana namoota viidiyoo dhiyoon tana dalaga irratti namoota hedduutu na gaafate. Imo keenya yoo namni cabsuuf yookaan imo keenya namni hatnaaf yoo keessa seene akkamitti ifirraa beekuu dandeenya kan jettanii na gaafatanii fi ati akkamitti miiseejii si dhufte akkamitti si beeksisuu danda'e imoonii kan jettanii na gaafatan viidiyoo dhiyoon tana gaafa imo kiyya namni cabsuuf yaale viidiyoo isiniif hojjeta jalatti kan na gaafataniif jechuudha. Maal gootan jechuudha daawwattoota kiyya asirratti login protection tajettu tanaaf viidiyoo dalageen ture viidiyoo description jalan isiniif ka viidiyoo kana jalan isiniif ka linkii isaati jechuudha. Viidiyoo isa bal'inaan hin dalage isin kana banannaan jechuudha kallatti maan imoon keessan jechuudha notification isiniif erga yeroo namni imo keessan irra harka kaa'ee namni akkana imo kan keetira imo kan keessa seenuuf yaalii godhaa jira yoo si ta'e eeyyami yoo si ta'uu baate in eeyyamini jedhee si gaafata jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu inni kun jechuudha balaa imo keessan irra ga'u kamiyyuu isinitti himaa jechuudha. Kanaafuu wantoonni imoon eeggatan gaa baay'eetu jira isa sanillee gara fuulduratti isinin barsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf appilikeeshinii imoon eeggatan jira akkasumallee kompiitara irratti illee karaan ittiin eeggatuu dandeessan imo keessan bal'inaan jira hundaa'uu isinin barsiisa gara fuulduratti chaanaala subscribe godhaatu bana hordofaa jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu isa kana banuu hin irraanfatina on godhaa jechuudha viidiyoo achirratti ilaaltanii adda baafatuu dandeessanii jechuudha daawwattoota kiyya. Akkasumallee namoonni nama biloog gootanii jala baasuu wallaaltanillee jala kanaan jechuudha biloog laas tajettu sanarra cuqaastanii namoonni isin biloog gootan hundunu kunoo haala kanaan asirratti isiniif dhufaa jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu namoota biloog gootan hundaa haala kanaan tartiiban jala kanatti isiniif fida kan jala baasuu barbaadan jechuudha. Maqaa isaa fuulduratti jechuudha an biloog tajettu ni argattu yookaan maquma isaa kanarra yeroo isin cuqaastan jechuudha kallattiin bilookii jala baasuu ni dandeessu jechuudha. Isteeppii baay'ee salphaatiin jechuudha an bilookii gootanii jala baasuu ni dandeessan kan dur biloog gootan an biloog gootanii jala baasuu ni dandeessanii jechuudha daawwattoota kiyya. Isteeppii baay'ee salphaa ta'een gaa haala kanaan guutummaan guutuutu imo keessan isteeppii baay'ee salphaa ta'een jechuudha namoota 2-3 itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota kiyya. Akkasumallee nama bilookii gootanillee haala saniin jala baasuu ni dandeessanii imo keessa yeroo namni keessa seenellee akkaataa inni miseejii itti isiniif fidu viidiyoo as jalaa ni argattu jechuudha daawwattoota kiyya. Kana fakkaata barnoonni har'aa akkasinitti toluuf akka warraa baratan abdii qaba. Maarree isillee chaanaala Oromaaniif namoonni hanga har'aa subscribe gootanii maatii keenyatti hin dabalamin kan haaraa taata subscribe godhaa maatii keenyatti dabalamaa viidiyoo like godhuu hin dagatin. Akkasumallee yaada keessan gaafii ta'e komentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaan isiniin jedha daawwattoota kiyya viidiyoo share waliif godhuu hin dagatina. Barnoonni irraa qopheeffadha asumarratti kan goolabamu ta'a barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.